Nagaan isiniifatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun YouTube channel keessan YouTube Dr. Nafi Argeetu official channel mana keessan keessanii kan irraa barattan barumsa kan irraa argattan ittiin bohaartan YouTube channel keessanidha. Guyyaarraa akka laallu kanan barbaade gidduu kana keessattuu miidiyaawwan gurguddaarra TikTokis yoo laaltanii gama social mediaatiin wantoonni deemaa jiran tokko tokko jiru. Baay'een keessan daa'ima kana beektu jedhee yaada. Mucaa kana beektu ammallee daa'ima jechuun ulfaata. Daa'ima garuu haadha daa'imaati yookiin immoo mucaadha garuu mucaa qabdi. Tarii yaadatti yoo ta'e kanaan dura mucaan kuni miidiyaa tokko irratti dhiyaatee turte. Miidiyaa EBS irratti dhiyaatee turte. Miidiyaa kanarratti dhiyaatee maal ture kan isheen dhiyaatteefis akkuma seenaa ishee irraa dhageenyu seenaa ishee dhaggeeffannee nutti adeemnu maal akka isheen jettu. ዋንቲያ ሰለሞን ይባላል ከዚህ ቀደም አዲስ ምዕራፍ ላይ ቀርቤ ነበር በ13 አመቴ ወልጄ ችግር ላይ ነበርኩኝ ያኔ ችግር ላይ በነበርኩበት ሰዓት ኢቢኤስ ከዛ አንስቶኝ ወደ ሰላም ህጻናት መንደር አስገባኝ ምክንያቱም ሰላም ህጻናት መንደር የገባሁት እድሜዬ ስላልደረሰና 18 አመት ስላልሞላኝ ራሴንና ልጄን ማስተዳደር ስለማልችል ከጎኔ ማንንም ስላልሌለ ሰላም ህጻናት መንደር ገባው ከልጄ ጋዛ ምግብም ሁሉም ነገር አመቻችተውልኝ ኤጋኮ ቤገው ሙጫን ኩኒ ወጋዱ እሰዲ ወጣ የሮ ኡሙሪ ወጋዱ እሰዲ ታረ ሙጫታት ወጋዱ እሰዲቹ እንዳይማ ማለት ጆሌ ወጋዱ እሰዲ ዳይማዳ ገሩ ወጋዱ እሰዲቲ ፌዲሼ መሌ ጉዲ ደምቴ ፌዲሼ መሌ አከ ሙጫ ጎደቴ ሙጫ ከና ወጂን ነከሸ ነከቻል ወጣ ሙጫቱ አረ ሙጫቴ ዳይማቱ አረ ዳይማት ይጁዳ amma wakkul faataate waa'ee haadhummaan beektu akkatti mucaa qabatan namni beekne ganaa namni harka haadhaaf abbaa laallatu umurii waggaa 13tti daa'ima taate akka tasaa EBS sagantaa tokko qabatu namoota akkasii barbaade kan dhiyeessu sagantaa EBS irratti dhiyaattee seenaa ishee dubbattee turte mucaan ishee Waantiyyaa jedhamti mucaan Oromooti Waantiyyaa Solomoon jedhamti. Mucaan kun EBS barbaade dhiyeessee challenge akkamii keessa akka isheen dabarsitee akkamitti akka dabarsatte erga laalamee booddee maaltu ta'e gargaarsa akka godhamuuftu godhamee jechuudha. Gargaarsi godhamee namoonni baay'ee gargaaraa akka isaan turanii qarshiin illee akkaawuntii banamee irratti galaa ture garuu amma yoo waggaa 18 guutuutti qarshii sana baasuu akka hin dandeenye walitti himamee ture jechuudha. Kutaa mucaan kun kan isheen galtee bakka guddisa daa'immanii daa'imman bakka isaanitti oolmaa isaan guddatan kanaadhaaf abbaan qabne kan gargaarsa hin qabne baay'ee isaanii bakka isaanitti guddatanitti achi keessa galtee turte mucaan jechuudha. Achi keessa galtee guddachaa turte mucaa ishee wajjiniin galtee jalqabadha. Mucaa wajjiniin galtee iddoo tokkotti mijannee fi bakka mijannee sana baatee bakka biraa akka isheen galtee achis immoo wantoonni tokko tokko mijanneef sababii mijanneef achi baatee kutaa biraa mucaa koo adaadhaa gootti kennuun qabattee mucaa ishee adaadhaa isheetti laattee isheenis immoo akka achi baatee kan dubbatu jechuudha. Gidduu kana EBS hordoffiidhaan miidiyaas gara miidiyaatti fidee ture jechuudha. Miidiyaa irratti fidee maal jetti mucaan kuni aduuf danda'eera gadi ba'ee hojjetee of jiraachisuu barbaada. Mucaa koo jiraachisuu barbaada. Maal hojjettanii gaafatan hojii hojjedheetanii hojii yeraatiin nagar jette hojii mataa koo hojii dhuunfaa koo hojjedheetanii ofii koo jiraachisaa mucaa koo jiraachisuu barbaada. Malee taa'uu barbaadu. Gargaarsi kan anda walitti naa qabames tunaaf kennamee ittiin hojii mataa koo hojjedhe gaariidha kan jedhu. Kan isin dhibu TikTok irra namni hundumtuu wal harkaa fuudhee waan kana dabarsaa ture. Egaa mucaan kun yeroo duraa akkam akka isheen turte beektu uffata akkamii akka uffattu. Dabalataan immoo TikTok irratti yeroo baay'ee sirba garaagaraa sin gadhiisti viidiyoo garaagaraa hojjetti. Akkamitti viidiyoo kana hojjetta akkamitti TikTok hojjetti. Irraa bareedeera amma waa'ee jaalalaa minamii waa'ee jaalalaa fa'aa sirbuu jalqabde. Kun akkamitti akkas ta'a? Keessa ba'ee an gargaarsa gochuu koo ofitti hin gaabbe. Mucaan kun maaf akkas taati? Yoo na garaa dhaawaa qabdi. Dhuguma ulfaadha. Mucaan kun mucaa lammaffaa garaa qabdi. Yookiin immoo dhiira wayiitu dudduubaan jira. Jedhanii namni hundumtuu wal harkaa fudhannati guddaa jettus xiqqaanis wal harkaa fudhee haasaa ture. Mucaan kun maal balleessite? Mucaan kun maal goote? Maaliif itti duudhaman? Waan isheen jette filannoon isheen jette kun sirriidha. Yeroo baay'ee hawaasa keenya biratti wanti dagatamaa ta'ee jira. Gama hawaasummaan yookiin immoo gama jeneraal gaafa kaanu mucaan kun daa'imadha. Umurii waggaa 16 umurii isheetti haadha taate ilaala. Waggaa 13 kan isheen haadha taate mucaan kun waggaa 13 haadha taate deebitee immoo
Jireenyi sun hin tolle boo barbaada. Jireenya dhuunfaa jiraachisuu barbaada. Baheen jiraadhaa jette. Tokkoffaa irratti chaalenjii mucaa kun keessa dabarsite ilaala. Ijoollummaa ishee utuu fixatini ijoollee godhattee dhiphachuu dandeessi, itti dhagahamuu danda'a. Hiriyoonni ishee immoo sadarkaan immoo ijoolleen isheen umurii ishee irra jiran immoo eessa akka isaan jiran. Dabalataan immoo keessumaa immoo TikTokii miidiyaa irra gaa dhuftu miidiyaa irratti waan baay'ee argite. CDC yookiin immoo dhaabbanni fayyaa addunyaas immoo akka jedhutti ijoolleen umuriin isaanii waggaa 15-17 gidduu jiru amala akkamii agarsiisuu danda'u kan jedhu yaadu qaba. Mee umurii dubartoonni ilaalaa jirtan yookiin immoo ijoolleen dhiiraas jiraachuu dandeessu waggaa 15-17 gidduu akkamitti akka isin dabarsaa turtan waan isin jechaa turtan waan isin murteessaa turtan yaadadha. Umurii waggaa 15-17 umuriitti ijoolleen dardaroonni fiizikaalii qaamaan emooshinaalii sammuudhaan akkasumas immoo hawaasummaadhaan yeroo isaatti guddataa dhufanidha. Fiizikaalii qaamni isaanii guddachaa dhufaa dargaggeettii ta'uu kana qofa miti wanti beekuu qabdan keessumaa fiizikaalii qofa ilaalu miti. Emooshinaalii ijoolleen kunniin baay'ee waan tokko tokko gaafachuu danda'u, istireesii ta'uu danda'u, dhiphachuu danda'u, dipireeshinii keessa galuu danda'u, waan tokko dafanii saaxilamuu danda'u. Ispeeshaalii araada garaagaraaf yeroo isaatti saaxilaman jiraachuu danda'a. Keessumaa immoo umurii kanatti dhaate. Umurii kanatti maallaa waan tokko ani of amalli yookiin immoo waan of danda'ummaan independence feeling amma ani of hin danda'a jedhanii maatiif har'a baasuu yaadu. Of danda'eera. Ofii godha waan tokko murteessuu nan danda'a. Ofii godha waan tokko gochuu hin danda'a. Gaarii famaa adda baasee hin beekani. Kanaaftuu nan beekaa jedhu. Wanti yoo gaarii ta'eesi gaarii dha'ee jedhanii sababa siin dhiyeessu. Yoo gaarii hin taanes waan tokkoof sababa dhiyeessu jechuudha. Mucaan kun yoo ragaa jirtan ta'e baheen jiraadha. Of danda'een jiraadha. Yeroo kanatti umurii isheedha waan ta'eef yeroo isheetti bal'istee yaaddu. Sababa dhiyeessu wanta tokkoof sababa dhiyeessuu danda'u. Waan tokko hin gaafatu, waan tokko hin godhu sababa dhiyeessu. Of danda'ummaa fakkeenyaaf amma yeroo akkas kutaa daa'immanii kana keessa akka jirtutti daa'imman waggaa 10-18 bakka isaan jiraatan jiraatti. Ani maaliif hin jiraadha? Ani haadha mucaala jettee yaaduu dandeessi. Dabalataan immoo hariiroo jaalalaa isaaniillee baay'ee shoot godha. Baay'ee ol ka'aadha. Yookiin immoo miirri jaalalaaf qaban dafanii jaalala keessa galuu danda'u. Dafanii miidhamuu danda'u. Araada garaagaraa keessa galuu danda'u. Waan tokko dafanii murteessuu danda'u. Dhiphina yookiin immoo dhiphina hamaa keessatti immoo dipireeshinii keessa of galchuu danda'u. Sababa kanaan immoo waan xiqqoodhaan immoo aaruu danda'u. Baay'ee to'annaa maatii barbaadu jechuudha. To'annaa nama barbaadu. Umuriin kun ispeeshaal mucaan kun amma umurii ishee 16. Waggaa 16 irra jirti. Hubadhaa umurii ishee jalqabarratti akka hin dubbanne malee umurii ishee waggaa 16. Umurii kana keessatti wantoonni baay'een itti mul'atu. Wantoonni baay'een itti argamu. Akkuma argitanii TikTok irraa hojjettee maaliif hojjechuu mirga isheeti baay'ee. Rakkinni guddaan biyya keenyaa maal akka ta'e beektu. Rakkinni guddaan nuti qabnu nama tokko rakkataa ta'ee namni sun yoo immoo rakkina sana keessaa bayyaaratee immoo kolfee taphate immoo maaliif kolfee taphataa jenna. Iddoo sanatti nama eegna. Tokkoffaa mucaan kun waan balleessi hin qabdu. Jaalachuu dandeessi. Umurii ishee irra jirtu kun murteessaa waan ta'eef. Garuu immoo to'annaa barbaada. Maatii hiriyoonni yookiin immoo faamiliin ishee to'annaa baay'ee gorsa baay'ee kennuuf hin baay'ee barbaachisa. Wanti isheedhaaf ta'uuf hin taane adda baasanii qajeelchuun baay'ee barbaachisa. Malee murtoo hin taane keessa galuu danda'u. Murtoo hamma fudhatu gochuu danda'u. Namoonni immoo miidiyaa irra baatanii sooshaal miidiyaa irras baatanii kallattii garaagaraatiin dubbatanii baay'ee of eeggannoo godha. Baay'ee mirga isheetii sirbaan hojjechuun faarfannaan hojjechuu waan barbaadu hojjechuu mirga isheetii mirga qabdi. Waan isin gootan godhaa jirti waan ta'eef. Keessattuu immoo itti fayyadama miidiyaa hawaasummaa immoo hin beekan taanaan balleessuu danda'a. Miidiyaan immoo ishee balleessuu danda'a. Itti fayyadama miidiyaa hawaasummaa akkamitti akka itti fayyadaman ispeeshaali umurii kana keessa kan jiran namoonni baay'een araada miidiyaa hawaasummaadhaaf saaxilamoodha. Waan tokko dafanii aaruu danda'u, dafanii aaranii waan tokko biratti fudhachuu danda'u. Kanaaf mucaadha. Mucaan kun ammas immoo mucaa immoo kunuunsaa jirti. Isheedhaaf immoo kunuunsi biraan barbaachisa jechuudha. Sababa dhiyeessu waan tokkoof ani of danda'ee jiraachuu hin danda'a, kana gochuu hin danda'a jedhanii yaadu. Kanaaf umurii ishee irra jirtutu murteessaadha. Sirriidha akka umurii isheetti murteessuu dandeessi jechuu dandeessi. Garuu immoo baay'ee gorsisee akka ishee barbaachisu. Itti siqanii mariisuun akka barbaachisu.
hordoffii cimaan akkasii barbaachisu itti hin baay'ee barbaachisa. Malee daa'imman akkasii namoota akkasii gadi baanee arrabsuudhaan maaliif akkas gootee maaliif akkas jettee ajandaa gochuun hin barbaachisu. Umurii waggaa 16 mee yaadaas mucaa godhatanii beektan abbaa ishee abbaa isaan beektu mucaa wajjin jirti maaltu itti dhagahamuu danda'a. Mucaa guddifachuun barbaada. Responsible ta'uun barbaada. Miiratti gaafatamummaa fudhachuun barbaada jechaa jirti isaa kanatti. Umurii kanatti wanta uumuu danda'udha. Guddina fayyaa xiinsammuu, guddina xiinsammuu, guddina miiraa fi guddina hawaasummaa agarsiisuu jalqabu jechuudha. So umurii kanarratti wantoonni akkasii mudachuu waan danda'aniif umurii ishee ilaalaati. Garuu immoo supervision yookiin immoo hordoffii cimaa akkasiin barbaadu gamanuma beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wanti yaa Solomooniif dhaamsan qabu yoo jiraate dhaamsan kennuuf kan biraa yoo jiraate challenge amma kana keessa dabartee mo'attee as ga'uun kee waan guddaadha. Umurii kanattis immoo haadha toonis waan guddaadha. Abdii guddaa qabda gara fuulduraatti ati gana ijoollee reefudha waan taateef waan guddaa hojjechuu dandeessa. Iddoo guddaas ga'uu dandeessa. Biyyas bulchuu dandeessa hin beeknu. Bakka guddaa keessee akka dargitu akkati turtuun barbaada. Garuu immoo namas dhiyaatatis nama umuriidhaan sirra jiru immoo yeroo isaan si gorsanii si arrabsuun osoo hin ta'in yoo namoonni si cabsan si arrabsanii isaan hin dhaggeeffatin. Kana ilaaltee miira keessa galtee waan tokko murteessi. Namoonni akkasumaan ajandaa gochuu barbaadan jiraachuu danda'u waan ta'eef. Wanta ati gochuu qabdu yoo jiraate xiyyeeffannaan kee umuriin kee ganaadha. Naaf gala miira itti gaafatamummaa guddaatu sirra jira. Garuu immoo waan tokko gaafa murteessitu na miidhuu danda'a laata. Na baasuu danda'a waan kun jettee namoota umuriin immoo sirra jiran immoo maatiin kee yoo jiraatan maatii kee yookiin firoota kee ta'uu danda'u isaan hin mariisisu. Dhaggeeffachuun immoo gaariidha. Maaliif namni tokko gaafa chaalenjii garaagaraa keessatti barumsa garaagaraa waan irra darbee laata keessiif qoda waan ta'eef kana akka itti gootuun siin jechuu barbaada. Kanarraa kanaaf jabaadhu waan tokko ilaalinii itti fayyadama miidiyaa hawaasummaa keetiin immoo hir'isi. Baay'ee miidiyaa hawaasummaa moobaayilii kee irratti turanii namoonni garaagaraa si arrabsuu danda'u waan garaagaraa sin jechuu danda'u namni waan barbaade sin jechuu danda'a. Kana keessatti garuu namni maaliif akkasumaan jedhee jettee aariidhaan immoo waan tokko gochuudhaaf murteessini jabaadhu iddoo guddaa akka geessu abdiin qaba. Kana fakkaata jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa namoota akkasii yeroo arginutti baay'ee of eeggannoo gochuuf baay'ee barbaachisaadha. Sagantaa keenya irraas barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Hanga xumuraatti waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadha.